100% ሄዷል። ተክቢር ጋቺ 95% ሄዷል። ተክቢር ከናፉ ገድን ቀቡ ገደን ቀቡ ዲስኒስ ሐራሙቲ ከኑቲ አፈረ ዶክተሮታ ሰዲፊ ሙነሽዳተ ሸኒፊ ኮረፈለ በርባዱ አፍሪፊ መጅሊስ ፌደራል ኦሮሚያ ራሞ ነመጃፈር ገሩ ከኑ ዱፌ ነመከነ ሁንደሚት ከናን ገደ ቀባ ኡመተኮ ዋዳስኒ ገላይ ቱሬያስን ኑሩ ከዱፉ ሚቲ አልተሳካም። ይቅርታ ጠይቃቸዋለሁ። ወድጄም ሳይሆን ለፍቼ ነው አቃተኝ። ከኡስታዝ ያሲን ኑሩ አይደለም ችግሩ፣ ከሙፍቲ ገነቴ ነው ችግሩ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ራያ አባ መጫ አህመዲን ጀበል እንዲመጡ ጥረት አድርገናል። ዶክተር ሼክ ሙሐመድ ሐሚዲን አከዱፈኑፍ ለፋኔር ፕሬዝዳንቲ መመረ ዲሞታ ኢስላማ ሼጂን አከዱፈኑፍ ለፋኔር ሺአሚን ድምሮ ሀዩም ብየ ኬሳፍ አላ ዳኢም ቤከማን ዱረታን ኮሬ ዳዕዋ ጅማን ጋኒ ካኒ ፕሌኒ አንዱፈኒ halkan makiinaadhaan deebifne አዲስ አበባatti ችግሩ ከሙፍቲ ገነቴ ነው። ችግሩ የጋሊ አይደለም፣ የመንግስትም አይደለም፣ የሙፍቲ ገነቴ ነው። akkamitti jechuun ni danda'ama. ሙፍቲ ገነቴ maqaa muftii wayyaanetitti moggaase malee sartifikeettii tokko yuunivarsiitii tokkorraa namni kenneef hin jiru qoratamee irra gaame. har'a sharaateenitti waltajjiin geggeeffamaa jira. na dhagaa jirtaa? beddellee dhufuu baatanus sheemin biroo, beddellee dhufuu baatanus sheeji Ibrahim, beddellee dhufuu baatanus ሼክ ዶክተር ሙሐመድ ሐሚዲን ሐረ ገነቴ ወጅኒን ሁዳ ወልቀበኒሩ ተክቢር አላሁ አክበር። አኩመ ጋፋ ኢስታዲዮሚ ነቀምቴ ሙሐመድ አሚኒን መጅሊስ ራ ጋፋ ገልችኑ ኡስታዝ ካሚል ሸምሲዩቱ ጋፋ ሰነ ኢብሰኑ ከኒናን ኢስታዲዮሚ ኬሰን አኖፍኔ ዳውን ወያኔና አባሽ ጀኔ ቱር ሐረሞ ኢስታዲዮሚ መጋላ በደሌ ኬሰቲ ዳውን ገነቴ ጀዳ ዳን ገነቴ ዳው ገነቴ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ረቢ ሰደገው ሞቱማን ብየ ቡልቻ ጅሩ ሰደገው ገነቴን ቶርዶ ከነ ኬሳ አንጎራን ከውታናን ኤጀል መስጂደ ሶዶሚሽን ኢትዮጵያ ኬሰት ጉበቴፊስ ገነቴፍ ሚሴንሰ ሳትት ጋፈተም ተክቢር ጀሪቦ አላሁ አክበር። ጄኩምሰ ከንካሳ ጅሩ ቶኮ ኢሳዋንቲ ወልተጂ ሐራረትን አርገከ ገነቴን ሸሪ ቀብ አከ ገነቴን ኢትዮጵያ ሚሶመሲ ቦቴ ተርኪሳ ጅሩ አገሬ ሞቱማን ሰረት ነቀየ ከናም አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ከናም በረ ሸራቶኒፍቲ ወልገይ አጃይባ ገገይፈማ ጅራ ይለይለታል ከሁለት አንድ ወይገን ተክቢር አላሁ አክበር። ወይ ገነቴ ፕሬዝዳንቲ መጅሊስ ኦሮሚያ ተው መጅሊስ ኢትዮጵያ ተው ዮካን ሼሃጂን ተው አላሁ አክበር ጀሪቦ አላሁ አክበር። ኩንተው ባናን መስጂድስ ነገኝስ ሞቱማት ገነቴ ወጅንን ተተረከም የገለሉት አላሁ አክበር። ከናፍ ሐረ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ወረ ፌደራላስ በከቡዌ ወረ ናኖስ በከቡዌ ማሉማ መጅሊስ ጃሩ ማል ቡአንሳ ማል ኢሰጀሩ ኤርጋ ገባባኑ ደበርሳ ሰነቦዳ ሰንጋቀኑን ገራቻፍ አኩመ ጀደሙ
isakka aanaa makkoo karoora or laawwates isakka aanaa rakkoo karooraa gad raawwates har'a kan wal madaallu ta'a samboodarra she'aliyyiidhaa fi ustaaz Abuu Yaasirtutti deebi'a amma kallattumaan gara ustaaz Kaamil Shamsu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar callisaa namuu callisaatti dhaggeeffadha hin dhaggeeffattu mee warri dhaggeeffachuu barbaaddan muftii buqqisaa meeqa jiraati Bismillah buqqisaniitu buqqisanii Bukaira inshallah Darbanneer inshallah bakka saataa antaanira bakka saataa ta'i bakka muftii gammatee ta'u ta'i بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. قرآن دوسي ربي كي ننقلتم فدا ربين نقانو قولي نتسكبيسي والنجالتشيسي والنسمتشيسي والتجيب كنا إنه سيرات الريرة حالو ميرو تي والكبتي بفكنا نجانا كولت الدبيسي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يوغرتم فتنسين دولة ربين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أمة إسلاما بك كانت ترجمتن أمة كريستانا بك كانت ترجمتن አንጎቶ ሞቱማ ዑለማው ተከኘ ዱዓው ተከኘ ሁንደ ተኮተኮል መቃራን ደዬ ዋን ወሊን ገኘፍ ሁንደ ከሰኑ ረቢ ስለከበጁ ዋምቸ ከነከበጀኒ በክ ከነተርገሙ ከሰኒፍ ረቢ ስለከበጁ ገለቶ ማንገላ አላሁ አክበር ኢላን ከነታን ሱራን ገረብ ኢጆ ዱቢ ዮካን ጋና ከነመት ዮሮን ደርቡ ቢየቲ ከነ ከሰቲ jaarraa dheeraadhaaf walqixxummaan hin turre kan eenyuyyuu haaluu hin danda'u mormuus hin danda'u. Walqixxummaan sabaas hin turre walqixxummaan amantaas hin turre siyaasaa keessattis hawaasummaa keessattis dinagdee keessattis walqixxummaan akka biyyaattis akka naannoottis hin turre. Uummanni yeroo yeroodhaan qabsaa'aa ture takka harka hin kennine hin jilbeenfanne hacuuccaa gidiraa baay'ee wareegama baay'ee iskaffalaa ture. Uummanni muslimaa keessaa'uu kan Oromoo ta'ee hacuuccaa bifa lamaatu irra gahaa ture. Maalummaa isaatiin lammaffatamoo amantaa isaatiin. Gumii dhimma islaamaa kana ijaaruudhaaf qabsoon kan eegalee bara Haile Sillaaseeti. Haile Sillaaseen seera bara sanaa biyyattiin bulchaa ture keessatti amantaa tokko qofaaf kan inni beekamtii kenne protekshinii yookaan tika akka argatu kan inni godhe amantaa masaraa mootummaa kan inni godhe amantaa tokko qofa inni kaan amantaa sadarkaa lammaffaa sadaffaa yookaan akka amantaatti iyyuu kan hin fudhatamne ture jechuudha. Yeroo sana ulamaa'onni keenya akaakileen keenya yookaan abboonni keenya hin teenye qabsaa'aa turanii bara dargii yeroo jalqabaatiif yookaan Haile Sillaaseen kufuu isaatiif iyyuu sababa kan ta'e 1966 baay'een keenya namni waa xiqqoo dubbise namni seenaa hordofu kan beeku hiriirri guddichi Finfinnee keessatti gaggeeffame dhaadannoon isaa maal ture? Amantaan kan dhuunfaati, amantaan kan waaqaati, biyyi kan walooti kan jedhu ture. Egaan Haile Sillaaseen fiudaalii waan ta'eef diktaatarii abbaa hirrees waan ta'eef dhagahuu hin dandeenye qaamni biraas kanarratti hirmaachuudhaan Haile Sillaaseen iddoodhaa fonqolee kufee dargiin bakka bu'ee gumiin dhimma islaamaa yeroo jalqabaatiif bara sana hundeeffame jechuudha. 1967 kan inni yeroo jalqabaatiif hundeeffame. Maaliif abbootiin keenya gumii dhimma islaamaa kana dhaabuudhaaf wareegama kaffalanii bahanii bu'anii itti hidhamanii itti rakkatan yoo jenne
amantaas ta'e sabni tokko yoo ijaarame malee bakka irraa wiirtuu hooggansaa argatu tokko yoo qabaate malee homaa tokko miti. Bu'aan qabu jijjiirama fiduu hin danda'u, of ijaaruu hin danda'u, qixa bittinnaa'ee hin deema waan ta'eedhaaf biyya irrattis ba'aa ta'a. Ummanni muslimaa biyya kana keessatti parsantii 50 ol kan ta'e kun productive yookaan kan fe'ee buusu kan biyyaafis nageenyaafis misoomaafis bu'aa guddaa buusuu kan danda'u nama qaama mataa walitti dhabuudhaan isa gurmeessu dhabuudhaan isa hoogganu dhabuudhaan akka reetti bitaan mirgatti kan fiffiigu kan diinaaf saaxilamu kan rakkoo adda addaatiif saaxilamu waan ta'eedhaaf bara sanarraa kaaniitti kan jarra irratti qabsaa'aa turan jechuudha. Ummanni muslimaa dhuguma akka biyyaatti hooggansa waloo qabna. Garuu akka amantaatti amantaan hundi jaarmee mataasaa hooggansa mataasaa danda'e caasaa mataasaa danda'e qabaachuudhaan biyyaaf bu'aa buusa. Misooma irratti hirmaata. Yeroo hongeen bu'u yeroo beelli bu'u miliyoonotaan ummata hongeen irratti bu'e ummata lolaan naannoo isaaniirraa buqqa'anii beelaaf rakkinaaf saaxilaman in millions, hundreds of millions birrii miliyoona dhibbaan tamaan baasuudhaan gargaara. Keenya garuu har'a eenyu haa qindeessu, eenyu walitti haa qabu, qabeenya hin qabnu nuti. Isin gaafataa jira ummanni muslimaa qabeenya hin qabu, beekumsa hin qabu, bal'ina hin qabu. Maaltu isaan qate jennaan hooggansa jaarmee caasaadhaan ijaarame dhabuutu rakkinaaf isa saaxile jechuudha. Wayyaaneen gaafa dhuftu yoo jalqabaatiif amma ta'e tokko jalqabarra fakkeessitee turte amma 1987 ummanni muslimaa ulamaa'onni gurguddaan yeroo sana ba'anii jaarmeen kun qixa sirrii ta'e seeraan nuuf bocamee heeraan nu labsamee akkuma dhaabbata biraa akkuma jaarmee amantaa biraa nuti si jawil qixxaa ta'e ilaalamuu qabna. Biyya kanaaf bu'aa buusuu qabna. Yoo qindoomne yoo jaarmee jabaa qabaanne caasaa cimaa yoo qabaanne dimokiraasiidhaafis nageenyaafis misoomaafis bu'aa buusna jechuudhaan socho'anii garuu deebiin isaanii kan ture rasaasa ture. Hin hidhamanii hin ajjeefamanii ulamaan gurguddaan 87 achi booda wayyaaneen majliseen dhuunfatte. Majlisni 88 irraa kaasee waajjira wayyaaneen itti ummata islaamaa ittiin cabsitu ittiin addaan qoqqooddu ittiin irra ejjettu ta'e malee guyyaa gaaf tokko ummanni muslimaa majlisa masjiida ijaaree fi argeen beeku. Majlisa madrasaa ijaaree fi argeen beeku. Majlisa takkaa gargaarsa teemirii kaartoonii tokko dhiyeessee fi argeen beeku ummanni muslimaa. Garuu hin dhiisne. Dhiisnee jennaan garuu nu dhiisuu hin dandeenye. Akkuma yaadattanu 2003 dhumarraa 2004 mootummaan wanti majlisa godhattee ulee majlisaatiin Abaashii Barakat Simoon akkuma inni afaan isaatiin ifatti haaseetti wahabiyyaan qandi hindirillen አጥንተነው አባሽን ያመጣነው ጀለ ይያደቶተ መለስ ዜናዊ ዱበር ፓርላማ ትዲያታ ያሳም ያሰ ቁበሳሴ ጥነው ከረከረትካሰ ጥቂት ሰለፊዎች አሉ። እነዚህን ደግሞ እናበጣቸዋለን። ረቢን ገሩሳ በጠረ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር እገሲው ምን ሙስሊማ مجلس سنين إسلام نولي سوداني مجلس سنين إسلام ربي تكلمني أما منوش ربي قدو قلتني النقاء يوجد جسن سجنك الأداء وياني مرمتوة سياسة عند جبسته نمتوك جلت استنبان جنة يروج الكباتف كل ما تفرقتي تانكي سيد رتباني مدرية سيسي سنايبري سي كلاشي سي
deebinnati seenuu wajjiniin qamisee uffattee imaanaa uffattee nu keessa teessu utuu agarruu dubartii jalaan masqara uffattee gubbaarra labaa'ee hijaaba uffattu masjiidatti utuu arganu utuu beeknu duratti baanee majliisa keenyarraa harka keessan kaasaa himeen. Allahu Akbar. Dimsaachiin sabaa himeen. Wareegamatu itti kaffalame. Wareegamni kun maaliif kaffalame jennaan? Akkuma sira isiniin jedhe majlisni sadarkaa masjiidaatti ijaaramuun, sadarkaa gandaatti ijaaramuun, sadarkaa aanaatti, sadarkaa godinaatti ijaaramuun ummata muslimaa qofa kan fayyadu utuu hin ta'initti biyya guutuu fayyada. Maaliif jennaan ummanni muslimaa eessa jira? Maal barata? Kallattii kamiin deemaa jira? Eenyutu isa barsiisa? Barumsa dhugaa Quraanaaf hadiisa irraa madde barataa jiramoo? Abbuma argetu fidee asiinis waatti facaasee, asiinis waatti afarsee, asiinis waatti dabarsee gara ofii barbaadutti geessee biyya akka isheen jeeqamtu ummanni muslimaa akka inni jeeqamu godhamoo kan jedhu kan beekamuu danda'u yoo caasaan jiraatedha. Yoo hoggansi godaaf gubbaa wal quba qabaatee ummataa wal quba qabaatedha. Har'a nuti gamoo majlisaa godina Bunnoo Beddellee keessatti bulchiinsi mootummaan wantoota baay'ee cabsee lafa gaafanni kennu nuuf kun jijjiirama guddaadha. Isiniif waan xiqqaadha namoota keenya baay'eedhaaf. Lafa ummata muslimaa gamoo irratti ijaarattu kennuu miti, masjiida namni keessatti sagadu kennuunu wareegama guddaa kaffalchiisaa ture. Dhiigatu itti dhangala'aa ture. Kan akka laafaatti ilaaluun qabdeenu Rabbiin galatoonfataa. Hooggansa lammii Itoophiyaa kana waan fedhetti amanu ija tokkoon ilaaluu qaba. Mirgisaa kabajamuu qaba. Gaafiinsaa sadarkaadhaan deebi'uu qabaaf jedhee har'an wajjin dhaabatu kanas deeggaruus qabna, galatoonfachuus qabna, achi deemnee hamachuu qabnu. Yoo dogongora qabaatan, yoo hanqina qabaatan ifatti dhaqnee itti himuu qabna. Allahu Akbar. Kanaaf obboleewwan Islaamaa waa'een majlisaa kun waan laafaa miti. Utuu majlisa qabaanneen warra wallaahi rakkina guddaa hiyyummaa biyyi keenya kun qabdu baay'ee isaa hir'isuu dandeenya. Maaliif? Amantaa Islaamaa keessatti roga 5 keessaa rogni tokko roga 6 zakaati. Zakaa abbootii abbaan qabeenyaa tokko miliyoonaan kan kennu jira. Miliyoona tokko miti, miliyoona 100 kan kennu jira zakaa isaa qofa. Maaliif? Dhibbaan taakee 100 keessaa parsantii 2 kenna waan ta'eef namni biliyoona tokko qabu birii meeqa kenna? Birii xiqqaan kennu jechuudha. Sadaqaa kenna. Garuu akkamitti kenna? Kadhataa har'as boris hojii isaa kadhaa godhateef kenna malee waan misoomarra oolu, waan hiyyummaarraa bifa gadhaabbataa ta'een ummata baraaru naannoo tokko jijjiiruu irratti miti kan inni baasu jechaadha. Kan eenyu tooggana? Majlisa tooggana. Nuti gaafa caasaa majlisaa gaafa bocnu dhimma zakaa kana daayirektoreetii mataa isaa danda'ee ijaarree jira caasaa keessatti jechuudha. Akkuma sila Ustaaz Gaariin jedhe gubbaarraa gufuun nu mudate. Oromiyaa keessatti majlisa iddoo tokkotti kan himannu hin qabnu. Abbaan rakkoo caasaa mootummaatu majlisa iddoo kanatti gufuutti ta'e rakkootti uume yoo jettan har'a kunoo sin duran jira anattoo simaa jala bardura miti. Iddoo tokkotti rakkinni tokko hin jiru. Rakkinni keenya mataa gubbaa jira. Aasaa gimaatu kaanaatu jedhamaa rakkoon gubbaa jira. Rakkoon sun yookaan achichichitee lafa yookaan inni yoo akka fayyuu qabsaamaa jira jechuudha. Kanaaf jennaan har'a gamoo isin ijaartan kun gamoo seena qabeessa. Daayirektoota dubartootaa achi keessa jira. Daayirektoreetii barumsaatu achi keessa jira. Waa'ee misoomaatu achi keessa jira. Har'a jiraataan godina Bunnoo Beddellee ummanni muslima ta'e masjiida guyyaatti yeroo shallaqa. Mootummaan waltajjii ji'atti yookaan al tokko waama. Ji'a tokko eeguu qaba jechuudha mootummaan ummata kana waamee ergaatti dabarsuuf waan misoomaa ta'e waan nageenyaa ta'e
imaamni masjiida tokkoo garuu guyyaatti al shan argata. Qixa sirrii ta'een bocamee jennaan, qixa sirrii ta'een adeemamee jennaan ergaan barbaachisaa ta'e, qajeelfanni barbaachisaa ta'e guyyaatti al shan isa bira qaqqaba jechuudha. Yoo diiguu barbaades guyyaatti al shan diiga jechuudha. Yoo balleessuu barbaades poolisiin hin argu kana. Inspektar Faisal Faanen argani fagoo jiru eega dubbiin badee waa diigamee dhiigni dhangala'ee dhaga'u imaamni garuu achi jira guyyaatti al shan arga jechuudha. Kanaaf imaamni masjiida kanaa eenyu? Masjiida kana akkamitti hooggana? Akkamitti tajaajila sirrii ta'e kenna masjiidni kun? Qulqullinni isaa hariiroon uummata naannichaa akkamitti gaggeeffama? Haalli nageenya naannichaa, haalli misooma naannichaa akkamitti hoogganama kan jedhu achirraa caasaa ol ijaaramaa dhufa. Haasaa isinitti hin dheeressu. Majlisa jechuun nuuf luxury, waan yeroo quufaa, waan nurraa hafee itti deemnu tun ta'in nuufis mootummaadhaafis mandaatorii. Kanaan gochuudhaan mootummaan Abiy Ahmed gaafa aangootti dhufu jalqaba muftii gamnatee nuti waame, nus komachuu, nus arrabsuu, nus balaaleffachuu dandeessu, ilma namaatiin ogongoruu dandeenyu. Nutu isaan fidee wal barsiise. Wanti nuti Dr. Abiyyiin gaafanne maaliin? Majlisni kun ummata miliyoona baay'eedhaan lakkaa'amu ripireezenti godha waan ta'eedhaaf NGO irraa ol guddatee pirooklaameeshiniidhaan, labsiidhaan, seeraan nu labsamuu qaba jennaan Dr. Abiy kanaanatu fudhatamu hin jedhe. Yeroo gabaabaa keessatti kaabinee isaa amansiisuudhaan Dr. Abiy Ahmed kaabinee isaa amansiisuudhaan akkuma beektamu jijjiirama keessa kan sammuun jijjiirama fedhu jira, kan sammuu isaa keessa jijjiirama sodaatu jira, kan jijjiirama kana mormu jira beekamaadha. Gariin utuu mormanuu labsiidhaan akka labsamu godhamee awaajiidhaan seenaa Itoophiyaa keessatti bara mootummaa Oromoo biyya hooggantu keessatti kan labsiidhaan majlisni gad dhaabbate kana waan tokkollee haaluu hin qabnu, akka laafaattis ilaaluu hin qabnu. Oromoon biyya kana gaafa hooggansa eegale amantaa walqixxummaadhaan akka ilaalamu godhe. Uummanni musliimaa mataa akka ol qabatu godhe. Nuti Oromoon har'a warri biyya hoogganus inni hoogganamus jibbaa saba biraarraa hin qabnu, amantaa biraarraa hin qabnu, hariiroodhaan wal jaalalaan jiraataa turre. Kan nuti jibbinu warra nu hacuucu, warra gannu qabuu barbaadu, warra nu wajjinii wal qixxaachuu nageessu, warra nu wajjinii wal qixxaachuu akka xinneenyaatti ilaalamu tuffanna malee kan biraan tuffannu miti. Allahu Akbar. Kanaaf majlisni gara mootummaatiin rakkinni guddaan labsiidhaan nu labsamee jira. Labsiin kun vaaliyuu yookaan gatii guddaa qaba nama seera beekuuf, nama hooggansa, nama caasaa beekuuf. Labsiidhaan mootummaan sirna faayinaansii mootummaa amma biyya bulchaa jiru kana mallas sarara lamaan islaamiik faayinaansiin kun akkuma namaaf afur gaafa gaafatamu akka hayyamanne kan oggole Abiy Ahmed dhufee sarara lamaan kan inni nu hayyame. Har'a Hijraa Bank, Zamzam Bank, baankolee baay'een kan karaarra jiran Raamis Bank, baankiin biraas islaamiik faayinaansii maskootirraa gara foddaarraa gara unaatti jijjiiranii uummanni muslimaa ikonomii keessatti akka hirmaatu godhamaa jira. Waan qabnu kana cimfachuu qabna. Majlisa kana nuti itti abbaadha, nuti itti madaa'e, nuti itti waliigame jennee majlisa kana bira dhaabbachuu qabna. Majlisa bira dhaabbachuun immoo caasaa iddoo itti ijaaramu qilleensa irratti hin ta'u mana qabaachuu qaba. Mana keessatti hojii gurguddaa kana gaggeessu, waa'ee misoomaa, waa'ee barumsaa, waa'ee nageenyaa itti gaggeessu qabaachuu qaba. Har'a isin uummanni buunoo beddellee qarshii gaafatame kana hin baastanu taanaan rakkoon majlisni dadhabaadhaa ilmaan keessanitti darba. Rakkoon majlisa hiyyeessaa, rakkoon majlisa waajjira hin qabne, seenaa hin qabne ilmaan keessanitti darba. Kanaaf nuti har'a wanti nu hojjennu ofii keenyaaf miti, dhalootaaf, ilmaan keenyaaf, seenaadhaaf, aakhiraadhaaf hojjenna. Kanaaf uummata islaamaa na dhagaa jirtu dhiifaminaa godhaa. Gaaliif aadaa wallanna anaaf har'a
waajjira majlisaa tokko ijaaruun masjiida 50 ijaaruu yookaan 100 ijaaruu naa caalaa. Allahu akbar. maaliif jedha utuu majlisa cimaa qabaanne waa'ee masjiidaa nuti kan rakkatu sheegaalii sheerii jimmaa haydar kadir shee maashar shee ustaaz Abdul Mannaan waltajjii hundatti dhufanii maalaa masjiida sadaqaanuu buusaa kayyeessaan kadhatanu majlisatu karoora baasee masjiidni eessatti barbaachisa fandiin eessaa dhufa akkamitti misooma irratti uummanni bobba'ee easily masjiida tokko miti yeroo tokko keessatti masjiida 50 lakkaamu kan ijaaru silaa masjiida majlisa ture. rakkoo masjiida ijaaruu rakkoo madrasaa ijaaruu rakkoo markaza itaamaa ijaaruu rakkoo maahida ijaaruu irraa bahuu barbaaddu barbaaddu majlisa ijaara. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر. أستاذ كامل شمسو ربي عمري زادر إسلامي جرا. آمين. وكوشتان في أستاذ كامل شمسو. يا رب نجيك يا رب. غافا كم بكوشتين. غافا ويانين قوم السراتي. بقول لك يا سفيه تسنا. Ustaazonni keenya gurguddoon dhukkubsatanii Abu Bakriin dabalatee yedduu kana Turkiin turan dhukkuba yeroo sana qabamanirra ummata keenya laalaa wayyaanee boonyees iyyinees himannee fixuu hin dandeenyu. Rabbi ni danda'a kiisii kana ammallee ganaadha. Rabbiin mindaa kanaadha duniyaa irratti zaakiraattis Rabbi jiraa kaffalu. Amiin. Amma Ustaazota isiniyaa seeraa raayyaan ta'uu baatus akka raayyaatti kan qaraanu nama sadii qabna. Takbiir. Allahu akbar. Raayyaan dura kan nashiidaa jalqabanis asii qabna. Takbiir. Allahu akbar. Qutusuu dheengaddaa kaasetaa lama sadii baasanis asii qabna. Takbiir. Allahu akbar. hunda caalaa ustaaza afaan ja'an ingilifaan sawaayiliin afaan oromoon amaariffaan arabifaan sumaaleenyaadhaan arabifaan daawaa godhanii nama 3,000 ol faranjii islaamii santu jidduu jira. Allahu akbar. afaan ja'anuu immoo dubbachuun irra dirqama. الله أكبر. مدي بيكو. الرواي والقديس انجرو. أستاذ عبد المنان يجون المو. نما مدرسي فدرالا رتمالي تكاب ودينتي واماميت والأجر. تكبير. الله أكبر. فدرالا غابا ميليني كتن نمي دوم فاكن نوسان توامام. غابا برين كتن وامام غالي توامام. Anak gondor itu. Sini kemana? Arraga sini finera. Girokesan. Insi batu mani matuai. Insi mana? Ani ergada nuna gajera. Karora miliena 32 makabatani. Akabiti miliena sadi ko fargatani. yoo aanaan biraa dhoowwatees nu gaafatanii yoom qabdanii kan jedhutu aanaan Cooraa Gachiin Beddelleen magaalaan Cawwaaqaan Deeggaan Makkoon Hidheessi Daaboon jiran boorrachis jedhaa jiru amma ergaa amma na dhaqqabe jarris jedhaa jiru kanaafuu أمتكو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلالة بريز ننقافن وجديا ديمتوه نجلا هدتي أنا جلا قفامتي أمتكينا اسمه جلا هند جلا هدتي هدو كيس ربي سني فقوتو حنكنا كيس ربي سني فقوتو آمين. gammachuun har'a gammada keessaa tokko kan hin silani matin
ዑለማ፣ ኢማማ ቲኬቲ መነት የርጊነፊ bakka madragii kabajaatti affeerran arraba nuun galaasetu jira. Sun na gaddisiisa. Garuu amantaan Pirotestaantii yookaan Pheenxonnii fi Ortodoksiin garuu qeesii jira yeroo naa ergan immoo birrii baatanii yeroo dhufan immoo imimmaan narraa haqan. Har'a qeesiitu nu jidduu jira madrakiirra. يا أمة خير أني بادية ستو كتما مسجد بسانفو مجلس خنا في سوانفه أما وانا توقعت بمجلس خنا وقريرا قياتك الله وبالله ربي تنار كتما وسنحكي لذا كيف أنه ربي صدادو جل yo abar sangadu mete male jal garu warri ankore erginan komponi duraka kore fatura godine Kenya mandara ko basu sibine ne darbate jire godine Kenya kese ulama Kenya takalu bugerati kana tudani mandara kenus legamat sijarre ne kana tudane arra anbirina hidatu bichu agaru qalbina hidatu gudana hamilina hidatu agaru musala godina karamiti hitarabiyat wa gudda janna jane karosatu أمانة الله عليك قدنا بنا بدلنا شيء وجنني وجنة دين الإسلامي وجنني وجنة الإسلام نيفنو نيفنا ملي مكاوان أمتك نبال يسلون كنو حواسا قدنا بنا بدلنا كان أرامي أبو سكامنا الله أكبر birri miiliyoona tokko namni gariin ofii fatwaatti godhee narraa kute har'a sheenni keenya guddaan kan afaan jaandaawaa godhanu Sheekh Abdul Mannan ustaazni keenya birqiyyeen jaallataman kan hojjetee nama hojjechiisu ustaaz Haydar Khadir jarri kun sadan asbahanii nama ganaa waltajjii kanarratti gumaata gumaachuu barbaaduu fi akkasuma hamilee ulamoota keenya cabe arra suphuu barbaadu du'aa'iidhaan akkanaa suphanu garumaan kanaan waltajjii irratti jira affeerataa rahmaan inni nu uumee fuuldura nu dhaabe garuu guyyaa tokko inshaa Allah godina bunnoo beddellee miti oromiyaa keessatti waan muslima boonsu ajjannee rabbi nu haa agarsiisu warri tikeetii birrii kuma kudhaniin bitattanii nu gammachiiftan seektarri mootummaa qindeessituu godinaa dabalatee birrii kumaan qindeessituu aanaalee keenyaa dabalatee warri bitattanii nu gammachiistan dargaggoonni inshallah naggaadonni keenya kan horii loon qopheessitanii misaa birrii 100,000 walitti tilmaamamutu hojjetamee as jira galata guddaa qabdan kanallee akka oromoonni keenya eebba godhanuuf asumaan dhaamsa dabarsaa sheekni keenya Sheekh Alii Jimmaa gara madirakiitti Sheekh Abdul Mannan gara madirakiitti Sheekh أستاذ هيدر خبير قام دركيتي أسباني جركوا سمن اسمه بيسو هرة تلتوني كنرت اسمه بيسو سمودا يا ربي جل وعلا كينا أنا رجل مرقدانيس أكل سنة بيسن اسمه أفرا درسا شيخ كينا قدار راجل كمله جري والدرابونا ونفيرو بوهي كدتو مدركي جررتي ديمسنا جرا أكبت سمتو ميكو الله أكبر أكبت سمتو
الله أكبر شالين سلامتا جراني أفان شننو يوجاني سني شنين سلامتا جراني يوش سنبودا درجوتا إن على مانجو أستاذو تابيمو سجل كتف قدر كداوا قدرو سرّا فيرني إنسان كيسو مبرين قدرو في والكاني بسني تاو إنت عملتوه انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها المسلمون والمسلمات؟ الحمد لله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومكم يوم الفرح، يوم النجاح، يوم التمكين، يوم بلوغ المراد وفوق المراد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. How was the day? ما شاء الله ما شاء الله. Welcome إن شاء الله تعالى to make him the center of Allah, center of Majlis. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنبليان ويان وحنيدين حنبليين يا أب صوماليا. أب صومالي وحويان لغة متقانا ومدو عادي عاد مدهي بكر قادي وبقول كي وبقول 100% of مسلمة وأب صومالي ويان. الله أكبر. ما شاء الله. أب صومالي وانك قرصدي. أب صومالي وانكو برتي. أب صومالي وانكو برايا دينتي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya kusanyika hapa kwa sababu kujenga misikiti ya Allah na center of Majlis. Inshallah ndani mjini ya Bedele. Allahu Akbar. الله أكبر. This is Kiswahili language. Alhamdulillah. والناس الأجاجر تنكون الحمد لله أفان بريدة أفان أمني قرين إبرا إبا مسلمته دعوة تنجي ساجر نجينا تنجي ساجر ليشو بتام بسرنيال نانتي زيتا سبسباتشو هايمانت سايلياتشو بير سايلياتشو غوسا سايلياتشو كلر سايلياتشو اسكا سلطان درس سايلياتشو الله يقوياتشو آمين. እዚህ ተሰብስበን አንድ ክንድ ሆነን ኢትዮጵያን እንድናሻግራት መሰብሰባችሁ አላህ ጀነት ውስጥ ይሰብስባችሁ። آمين. የበለጠ አማርኛ ደግሞ ከኋላ የቆመው እንደው ከርሱ ምን ሞላበታለሁ እያለ ነው። ወጀዛኩም ላሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بوليس كيسن أبو ياسر عبد المنان الجلاني سلا أسو أفريقيا تي في تي أسو مالي تي وانساني نبيكتني أرجعوا channeli جيجرت إدوه program اللي جيجرت إدوه أني وانفد واتوكو ونسوني أسو أن إسنتنين إسنو وفي بيكو كبدني من لم يفهم بالإشارة فهو دنقار جدا. زيني شيخ غالي مختار أرى إن شاء الله نتي والتجيني بالنافي والتجي وهي كله ما شاء الله استديومي تكا كانت كيست إن شاء الله كيسا نوفيقني بودا إن شاء الله قبل كينا نيجارن نمو نيجارن إن شاء الله. نيجارن نيجارن إن شاء الله. والله قابل جل قبل إجارة بيت أمور ميجرا
إن شاء الله نيجارنا علمني قدام تقوم الجدع. أحبتي في الله إن هذا الدين دينكم أمنتكم دين الأنبياء والمرسلين بناه الصحابة بعظامهم وأشربوه من دمائهم. صحابني رسول ربي صلى الله عليه وسلم دينا كنا منتكا لفي إساني تنجارني إيجا إساني عباسني أليت إتانو تلبرسني متعمى إساني جنة بنسينا موغمو كينيا جارنا نجارنا إن شاء الله. أبو نمني حاجة أما والتجي كنرى إرقاد برساتو لعفان ورموتيني شك جدني أبو چانالي نوججيري دمافان كنالين أجيجين نكيس جراج المال جتن الله أكبر. چانالي أجيجيرو شيخ علي جمان بري أفان أمارفا كنجل قبني نما إديترتو ندو بانجرا أبوان صدات يصدق برسجدني متي أيه أفان أقفاتي نوجل كبير تفوفا چانالي جيجيري اتفوفي نانجل تامو بنو بدل متن شنازي مؤمنانو باجاج እንኳን ተቃጠለበትም የሰላም ሀገር ነው አይደለም የሰላም ሀገር ነው መንግስት ከህዝብ ጋር ህዝብ ከመንግስት ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ እጅና ጓንት ሆኖ ሰላምን የሚያረጋግጥ እድገትን የሚያረጋግጥ ልዩ ህዝብ ቡኖ በደሌ الله أكبر. የተከበረ ህዝብ የምንወደው ህዝብ ቡኖ በደሌ الله أكبر. እንግዶቹን ያከብራል ወይስ ያዋርዳል? ያከብራል። ያከብራል ወይስ ያዋርዳል? ያከብራል። የሚያከብረውማ 22 ሚሊዮናን ዱብ አርጎ ዝግት ሲያደርግልን ነው። እስካሁን የሰበሰባችሁትን እሱን ወሸቅ አድርጉት የሆነ ሀጃ ላይ እኛ እንኳን ለ22 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ቢጠራ እንኳን ሀጃችን አይደለም። የምናደርገው ምን መሰላችሁ? ባጭሩ 22 ሚሊዮን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ 22 ሚሊዮንን እስኪ ይባልና ለ1000 ሰው አካፍልልኝ ስንት ይመጣል? አረተው እሺ ባጭሩ ማለት ነው 20 ሚሊዮን ለ1000 ሰው ብናካፍል 20 ሚሊዮን ለ1000 ሰው ብናካፍል 20 ሺህ ብር ማለት ነው። ለ1000 ሰው ብናካፍል አይደለም እንዴ? ስለዚህ 1000 ሰው 1 2 3 4 ተብሎ ተደምሮ ይደርሳል። አንዳንዱ እኔ የ5 ሰው ከበር አደረኩኝ 100 ሺህ ዱብ አድርጎ እቺን ሺህ እኛ ሳንመዘገብበት ማለፍ የለባትምና ዛሬ እናያቸዋለን። ምን አላችሁ? الله أكبر. እኔ ተመልሼ እመጣለሁ። ኡስታዝ ሃይደርን ጋብዝና እኔና አንድ ሰው አለ እዚህ ጋር ማለት ነው መድረኩን እንቆጣጠረዋለን ኢንሻአላህ። الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمني كينيا ولقى من قادلتن ولقى من تادلتن ها وني كينيا وبولتي وان كينيا ولدوا بجلتن ودينو نجيني محمد ربي سبحانه هاجراتو آمين. ويا الله يوم مشهود وياك مجمع ويا جلتما ويا أمني كينيا أمني مسلمة مقالات نقبتي مقالة مقاليس مقالة بونا بدلت أرقبي إجازة إسلاما ولدت قوامي عكم الله ولدت قوامي ربي جنتك ولدت وهاقبو آمين إن شاء الله. ربي لكم عدو دنيا كيسا ديني أبنى جنتك كيسا نهاتيسيس آمين. يا أمتك شيغالي وقود هاسي هالي نبتي كلمني نبتي إما إساتي في متي وان إساتي في متي وان ديني فاري إما إسلاما فاري
حقيقة لميكا ويدون نماز ويدون من اللذيذ نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب انضرت عيناه واشتدت غضبه فكأنما ينذر جيشا. نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خطب قام خطبانا من برد والباني سجل إساري هنجر إدي إساري قيمة كأنه منذر جيش أكوان جيشي فوليسوتا سراويتوتا أتجوت سجل إساري والكا مالي في جنات إمة دينك يا أمتكين إمة إسلامات يا أمتكين. الإسلام أغلى من أنفسنا. إسلام ما لبك ينال بيكا. الإسلام أغلى من دمائنا فضوك دماؤنا دينك يجبئي إسلام ما نهائي جرم كذبنك يجبئي إسلام ما نهائي جرم لبك يجبئي إسلام ما نهائي جرم هاي جرم دينك يا أمة إسلام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أمتك إن أمة إسلاما قبصت تجمع بيكا قبصوا ديني جارو تجمع بيكا قبصوا بيا جارو تجمع بيكا قبصوا بيا بكم نسو تجمع بيكا قبصوا كوانيني جمتينس عنقفتس إجولتس إني قبص إني قمس الرتين بانا نهجارنا نقبصونا بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستاذ نكاية يويسني فقالي أستاذ كامل شمسو وهدونو السيارة بيكا يا أمتكين نوتي جيشا كنارت بيا كنارت بيا أبا كينيا بيا كاكيو كينيا بيا راتنا يني قدنت قربو ما كيسة تولي بيكا قربو هني أمورا زورا ودواركا يا إسلام أقرو مكة يا ما تولي بيكا أكسرون جلاسون أمورا زورا ودواركا يا إسلام أقرو مكة ننجلاتون هي سلاسين قافا ياني إسلام أقو إثيوبياويان مسلمو سونتاني بإثيوبيا وسيم منورو إسلامو شنون جلاماتون أكوان نبي براسي نفنتي يا أمت. فلان أنسى يا أمة كينيا لا قارتوا ولا قاعدين تقاتوا ولا قاعدين قادرة ودي تبرج ولا قارتوا ولا قاعدين دبرتوني ولا قارتوا ولا قاعدين وري فندو ولا قارتوا ولا قاعدين هاي لسلاسين أمريكاني ديمي أمريكاني كونغرسي الرت عالم قوتو الرت والتجيب بيه كونغرسي أمريكانيت إثيوبيا كيست أمني إسلاما برسنتي كوران قفاجر إنجلتو أمني إسلاما إنجلتو إسي برسنتي كوران إيو أمنتي سديبين قدي سيسايا جراتو لي أمة إسلاما ديمين بلسا جراتو لي ربي إسلام ما وقو على سلاسة بلسا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يوهانس من لكي وجنتي يوهانس دلي الورد بلكو سدي تمكيس من لكي ولين دابتي ولي أما أمتك إن عزاق العذر إلما يوهانسي بيكا إلما يوهانسي في ولي من لك لمتاني دلي بورو الرد لفسي باسا ما جراني إسلامني جوبا كيست جراجو هندندو يوكان بيا قديسو يوكان إسلام ما قديسو يعني نفسي انتباسا لي أمتك إن بيكا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نفسي انتباسا نوين بني نوين
masjida keenya naannee boombii nutti kaasee taankii nuyi akka duwwaa dhaabbatu nuyi jala biyyaa uffatee deemu dubartoota keenya hijaaba uffattee deemtu taankiidhaan poolisa fidanii federaal poolisii fidanii akka waan dirree waraanaa ta'e makalaakaa fidanii ulamoota keenya qabanii isin masjiida ba'uu qabdu masjiida gallakkisuu qabdu masjiida keessan imaama kan ta'u Ahbaashi jedhaniitu ani bari turre akkasuma jiraatu ani bari turre Ahbaashi nuti jedhaniitu ani bari turre kana rabbi nurraa balleessee haala rabbiin nagaa nuu fide kanaaf wanti akkasii kun hedduu nurra darbe waan du'adduudha kana rabbiin galateeffachuudhaaf dhaloota jirutti waa gaarii hojjechuudhaaf maal gochuu qabna waan dandeenyeen ulamoota keenya bira dhaabbachuu qabna ni dhaabbanna waa hin dhaabbannu እንዳባና ኢንሻአላህ ኢስራኤል ገባሱራፍ ዛሬም ማለት ነው ኡስታዛችን ኡስታዝ ካሚል የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ ፈላጊ የግጭትን ኃላፊ የሆነውና እንደዚሁም በዚህ ትግል ላይ ረጅም ዓመታት በስቃይ መንግስት የነበረው ወንድማችን ዛሬ በመጅሊስ ዙሪያ ትልቅ ገለጻ አድርጎልናል። መጅሊስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቸኛ ሀብታቸው ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማለት ነው። እየሰማችሁኝ ነው? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሙሉ ሱፊ ሳይባል ሰለፊ ሳይባል ጅኒ ጃንካ ሳይባል የማን ነው? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መጅሊስ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ የኢትዮጵያ መጅሊስ ሙስሊሞች መጅሊስ ወደ ባለቤቱ እንዳይመለስ ትናንት ከወያኔ ጋር ሲያሳስሩ ሲገድሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬም በሲስተም መጅሊሱን ይዘው አለቅም እያሉ እንደሆነ አውቀን ይሄ መጅሊሳችን እስኪስተካከል ድረስ እስከ መጨረሻ ትግል እናደርጋለን። እስከ መጨረሻ እንታገላለን። ሀብታችን ንብረታችን ወደኛ ወደ ህዝቡ መመለስ አለበት። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። መጅሊስ የሙፍቲ ነው እንዴ? የሸውመን ነው እንደ መጅሊስ? የማን ነው መጅሊስ? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች። የማን ነው? የሀገራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ሙፍቲ የማይሆን ነገር ሲናገር እኔ በህይወት እያለሁ እኔ እዚህ ቦታ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም በሁለት አይከፈልም አለ ዶክተር አብይ። አላሁ አክበር። በሁለት አይከፈልም። እኔ ታሪኬን አበላሽቼ አልሄድም አለ ዶክተር አብይ። እኔ የኢትዮጵያ ሙስሊም እኔ እስካለሁ ድረስ በማየት ያለውን ሌሎቹ ዓላማ ያላቸው ሰዎች በመንግስት ውስጥ የተተገሰጉ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች ሌላውን ሊያምጡ የፈለጉ የእስላም ጠላቶች ዛሬ እያወቁ እንደሆነ አውቀን ሁላችን ይሄንን ጆሮ ሰጥተን መስማት እንዳለብን እየገለጽኩኝ ኡስታዛችን አቡ ያሲን ቁሟል። ዛሬ ኢንሻአላህ 22 ሚሊዮን ለ1000 ሰው ከፋፍሏል። ለ2000 ደግሞ ቢከፋፍል 10 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚደርሰውና አከፋፈሉን ያስተካክሉት። ሁላችንም ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬ መጅሊሱን አቁመን እንሄዳለን። አብደኔ ነው ወንዴ አምነን ኢንሻአላህ ሜዳክቢላን አላሁ አክበር፣ 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 አላሁ አላሁ አክበር። አክበር። إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله جل وتعالى مرجع إن الله جل وتعالى اشترى من المؤمنين مؤمن تودر بتاجرة أنفسهم لبو ولساني وأموالهم قبين إساني إرى بتاجرة ججيرمان بأن لهم الجنة جنتك النوفي جنة خلا نمن بربان نجرا نمن بربان نجرا والله نتهن بي إن بربان إن شاء الله والروتن والخيري كان كيسة ترماتني جالل ربي أرقتني جنة بلا فمن الرى ربي وعتاسي آمين آمين آمين. أستاذ حيدر خضر مال جدني 20 مليون بر لعند شي سوى كفافلتنا 20 شي أدرقه عطبب كبن لو 2 شي عكافلونا 10 شي أدرقن
አንዴ እንድፈናት አሉ። ይሄ ሁለተኛ ደረጃ የምናየው ነው። አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? መን ሰነ ሱነተን ሐሰነተን መልካም መንገድን የጀመረ ፈለሁ አጅሩሃ ለሱ የዛ መልካም ነገር አጅር አለው። ወአጅሩ መን አሚለ ቢሃ እሱን አይቶ እዛ መልካም ነገር ውስጥ የገባ ሰው ምንዳ አለው። ላ ዩንቀሱ ሚን ኡጁሪሂም ሸይ የነሱ አጅር ሳይቀንስ ለሱ ይጽፍለታል ተብሏል። እና በመጀመሪያ ደረጃ የአምስት ሰው ሼር ዝግት የሚያደርግልን ጀግና የቡኖ በደሌ ሆነ የጅማ ሆነ የአዲስ አበባ ሰው አንድ ሰው እንፈልጋለን ባለ 100,000 ብር ማን ይሁን እሱ? ያ ረብ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላህ ይሄ ሁሉ ሰው ተሰብስቦማ 20 ሚሊዮን ብር ምን አላት አንተ ዋላቲ ኢጃርሳ መና ከሰቲ ባስተ ያደዱ አዱኛ ንበቲ ንበበሮፍቲ ጀነኒ ዳኢማ ብየ ዳኢማ ጅራቱ ኸና ቢተዱ ቀበኛ ጀነቲን አላሁ አክበር አላሁ አክበር እኔ ነኝ የሚል ማለት ነው። ምንድነው ያለው? ካልኩሌሽኑ ይግባን ባጭሩ ዘግተን ማለት ነው። ወደ ሌላ ቀጣይ ስራ ነው የምንሸጋገረውና ባጭሩ የአንድ ሰው ሼር 20,000 ብር ወይንም በኡስታዝ ሃይደር ኸድር ካልኩሌሽን 10,000 ብር ነውና ቶሎችን አሰሙን። ሼኮች አሉ ዱዓ ያደርጋሉ። ሂሳቧን ዘጋ አድርገን ወደ ቁም ነገር እንሸጋገራለን። አቦ ዑምሪ ዴረዳ አሚን ዑምሪ ዴረዳ አሚን ሪዝቂ በለዳ አሚን ወጂን ከሰና በሬዱ አሚን ያ ረብ ኢሲን ከበጅነን ጀነሬ ኬሱማኒ ከበጅነን ጀነሬ ሜይኔ ሼኻሊ ሙኽታር አረሞታን እየፈሰሰ ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አይ አሩማን ኩላ ገለ የበደለ ከዛ ጀማ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ነጋዴ ነመ tokkitti barbaada kan maqaa godina buunoo beddellee waamsiftee galtu birrii 100 qofa nama tokko malee lama barbaada. Anni ሰው ብቻ eebbisnee galchi geggeessinaarra nama tokko walumaa qabnee booman finfinneetti ergine isin waraqataan ani muuma ta'e andu'aidhaan wayyuule bakka አንድ ሰው ብቻ ማነው የሚመጣት ብቻ ዲኪዳ ደረና ከንጉር ብቻ አንዛ ኮመንት ብቻ ብቻ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አይ ነጋዴ ጨዋቃ አንድ ሰው ነሚቶ ዱፍኔ ወይ ነጋዴ መጋላ በደለ አንድ ሰው እንፍኔ ወይ ገቺ ወይ ንነሳ አቺ ከሰ መንጉዶ ቆፋማ ባየ ጅራው ደርገገይሳ መቶ አንድ ሰው ብቻ ሸብዱል ማና አናቱ ብሪ በከሚ ሌናቲ ሲንፊደ አኑማቱ ሲንኪሰ ማለማሊ ጎደት ሰልፈደረ ዘማ ይይ ኡስታዝ ጋይ ሙክታር ማይክ
Enggak benar.